Sena afran qallo kana gosoon jenne biiftu giteenyaatiin deemu jirra ammallee waan biraa dalagu jiran jaaniiti nuti gani bakka guudireedha gaddeebine hotaamee kaasee tabaafnaamee kaasee tagaragallee eegas booda Muhammad Ammafaanis adareerraa qophee niyaamanii walaloonaa kannan dura yaa bareedaa diimaa kan jaalalamdeeyne qaama biraa dhiiftee eeysan seente onne kanaa kan Muhammad Ammakkanaa namni diddiimaan jaalalamdee kuyee horii kee ta'uusii ansii mee beeyte akkamiin jeenomtee onneetiyya seente onneen toosi malee kabira wayii qabdi siitu seene arkee keessa dubbii adii meeshaa alishabboodhawa gitaara tokkoo fi dibbee takkaan kabachaa ture kanin eegalee dura gitaara tokkoo fi dibbee takkaan hanga kaattisaniitiin dalagee ani gaa afaan kiyyaa fi aadaan guddisaa osoon beekuu osoon jiruu waan osoon jiruu uummanni dhume san dhaamsanu dhaamee hangaafatan ijoolleedha aadaa fi guddisuu afaan fi guddisuun nama guddisa malee namanti keessu osoon danda'uu jennee bilaashitti dalagine bilaashitti nuti maallaqa naftanne hin gurgurruus afaan kana haa baranii guyyaa tokko afaan raadiyoona cabsa jaansan hin cabsu akka hin cabsinees agarsiifne. Ya bare dadi ma hanjalam